درسي رياض الصالحين بابا سديتمي في سقلفا رجيني جرجتشودا باب استحباب بيان الكلام بابا جدو جينيل وإضائه للمخاطب باب بكا جدو جيني جرجتشودا باب استحباب بابا جالة ما توتي بيان الكلام gargar baasuun haasawa gargar baasuun bayaan adda baasuun yookiin gargar baasuun alkalaami haasawa wa idaahihi ammas dubbii sana ibsuun lilmukhaaxabi isa itti dubbatamu dubbii ibsuun lilmukhaaxabi jechuun isa itti dubbatamuuf dubbii ibsuun baaba jaallatamaa ta'uti. Gungumtee biraan dhamin jechuudha. Gungumtee biraan deebiin akka hin galleefitti adda baasiif jechuudha. وتكريره إسا ددبسون جالة ما توتي إسا ددبسون أساسا ددبسون ليفهم أكا فهموف جج إذا لم يفهم يروين فهمني وقوين فهمني نمتجات التماجر تسون أكا فهموف جج ددبفتت تموجج إلا بذلك دبي دبسون ملئ dubbii deddeebisuun malee yoon fahamne ta'e namtichi sun izaa lam yafham yeroo hin fahamin illaa bizaalika dubbii deddeebisuu keetiin malee yeroo hin fahamin namni tokko gizee 3-4 himtee deddeebiftee himuu barbaada hin fahamu jechuudha. Isa kanaafuu yeroo kana ati deddeebiftee dubbichatti himuudhaan manni fahamutti jechuudha. Illaa bizaalikaan takriira sanaan malee yoon hin fahamne jechuudha. وانا أنس الرانسي وديس رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيسو أن النبي اللهم صل على محمد وسلم إرقم ربي كان نتي إذا تكلم وقوني فيها سوي بكلمة هاسوا ويوقو دبته دبي ويرو دبته دوبا أعادها إسيني ددي بسا إرقم ربي سلاسا جزي سديد ددي بسا gizee sadii deddeebisa duuba hattaa tufhama anhu amma isarraa fahamamutti jechuudha yookaawu likayyuf tufhama anhu akka isarraa fahamamuuf jecha wanti inni deddeebisee gizee sadii dubbatuuf ergamaan likay tufhama anhu akka isarraa fahamamuuf jecha jechuudha waidaa ataa yeroo dhufe ammas ergamaan rabbii alaa qawmin orma wayirra yeroo dhufe fasallama alayhim isaan irratti salaamataa jedha fasallama alayhim isaan irratti salaamatuu yeroo fedhe fasallama alayhim isaan irratti salaamataa jechuu yoo fedhe sallama alayhim isaan irratti salaamataa jedha salaasan gizee sadii akkas orma wayirra dhufe ergamaan rabbii yoo isaan irratti salaamataa jechuu barbaade gizee sadii salaamataa jedhan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ammas deebisee jechuudha salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhe gizee sadii jedhan rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse ergamaan rabbii gaayyaa haasawa adda namaa baasee haasawuu keessa salaamtaallee gizee sadii namaan jedhan naman beenne irratti waan Aishaa ta'ati dhossitee salaamataa jechuudha dhossee namni keenya salaamataaf salaamama kun faayidaan salaamama kun waan adda addaa kana وأنا عائشة رضي الله عنها عائشة رانسي وديسا الله جبني سيرا فقس سبا دلقا سيرا جالتوتيا قالت نجت عائشان كان نتاي كلام رسول الله اللهم صل على محمد وسلم دبين ارقما ربي نتاي جت عائشان دبين ارقما ربي نتاي كلاما فصلا هاسا وغرغر بهاته جنان هاسا وغرغر بهاته دبين ارقما ربي نتاي جت عائشان kalaaman haasawa faslan gargar baha walitti qabatee fa'amuun isaa naman cannaqu jechuudha bar adda adda baasee haasawa yeroo haasawa akka namni fa'amutti ergamaan rabbi yafhamuhu haasawa saasana in fahama kullu man yasma'uhu cufti nama gurraan dhaga'u ni fahama haasawii ergamaa rabbii gurra namaa seenee jennaan acha waan hunduu fahama li'annahu faslan adda adda baasee haasawa waan ta'eefu jechuudha رواه أبو داود حديثا كان وديسي هاي gabaabumatti baaba kanaaf hadiisa kanarraa wanni nuti hubannu maali jennaan haasawa walitti dibillik godhanii nama cannaquun hin ta'u jechuudha haasawa yeroo namaan haasawan
faslan adda baasanii haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Akka namaa galutti yoo namtichi gizee tokko waa sirraan fahamnes boh ati waan fahamtu jedhanii dhiisuun maletti namticha tasgabbeessanii gizeen 2-3 irra deebi'anii fahamsiisuu baaba kanarraa hubanna jechuudha. Gaariidha. Baaba kanarraa fuuneerra baaba 90ffaa baabu isgaa'i baaba caqafachuuti yookaan dhaggeeffachuuti. Aljaliisi isa tahaa ta'e baabu isgaa'il jaliisi baaba caqafachuuti inni tahaa ta'e. Aljaliisi jechuun inni tahaa ta'e namni taa'u caqafachuu yookaan dhaggeeffachuu. Lihadiisi jaliisihi haasawa nama isaa wajjin taa'u dhaggeeffachuun jaallatamaa ta'uti. Haasawa nama isaa wajjin taa'u dhaggeeffachuun. Allazii haasawwi sunu laysa kan hin taane biharaamin haasawa haraaman taane dhaggeeffachuun kee jaallatamaa ta'uu dubban. Nama wajjin teessu haasawa isaa dhaggeeffadhu. Gaafa inni haraaman haasofne jechuudha. Wastinsaati baaba callisiisuu barbaaduuti. Alcaalimi namni beekaan aalimni walwaa'id inni gorsaa ta'e inni gorsa wayii gorsu baaba callisiisuuti. Haadirii majlisihi nama teessuma isaa keessa dhufe nama bakka inni taa'u dhufe nama bakka inni itti daawaa godhu dhufe namni daawaa godhuuf aalimni nama callisiisuu dubbanna baaba kana keessatti immoo. Ati gaafa daawaa gootuun callisaa namaan jechuun dandeessa jechuudha. Gaafa nama gorsaafaa jirtu namatu bakka itti teessu dhufe waan ta'eefu jechuudha. Waan Jaabir irraa si odeessa Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qaala ni jee Jaabiroon qaala li rasuulullahi Allahumma salli ala Muhammad sallim ergamaan rabbiinaan jedha yaa'i fi hajjatil wadaa'i hajjii dhaammannaa keessatti naan jedhe istansitin naasa yaaboo nama callisiisi jennaan nama callisiisi naan jedhe yaa'i. Jaabiriin guyyaa sana nama callisiisi jedheen ergamaan istansitin naasa yaaboo nama callisiisi. Summa qaala eeganaa ergamaan rabbii ni jedhe laa tarjicuu hin deebiinaa jennaan hin deebiinaa yaa'i. Baadii eega booddee kootiiti eega du'a kootiiti jennaan hin deebiinaa yaa'i jedhe ergamaan. Akkasi gaafa hajjii wadaa'ee kana dubbate ergamaan rabbii ummataan callisiisi Jaabiroo ummata jedheeni ka'ee laa tarjicuu hin deebiinaa yaa ummataa baadii booda kootii hin deebiinaa kuffaaran kaafiratti hin deebi'inaa yadribu kan hidhahu haala taheen ba'dukum gariin keessan riqaaba ba'din morma garii kan dhawu haala ta'een kaafirummaatti hin deebiinaa. Sin keessaa gariin ala gara kaafirummaatti achi deebi'u gariin morma holii dhaha waan ta'eefu gariin muslima ta'e gariin kaafira ta'e morma holii dhawutu dhufaati. Adaraa kaafirummaatti hin deebiinaa na jelaayii jedha ergamaan rabbii. Kunillee muttafaqun alayhi hadiisni kun riwaayaa Bukaari Muslim. Hadiisa kanarraa leewwaniin nuti hubannu maali jennaan ilmi namaa gaafa jechuudha waa haasa'uu jedhe callisaa jechuunsaa jaallatamaa yookaan hadiisumaan akka jiru irraa hubanna jechuudha. Gaari mee dabarsimee baabu istihbaabii baabul wa'aziidha amma immoo baaba 91ffaa baabul wa'azii baabul wa'azii baaba gorsuuti. Wal iqtisaadii baaba gabaabbachuuti yookaan jiddu jireessa ta'uti. Iqtisaada jechuun kun jiddu jireessa dheerachuun miti gabaabbachuun miti giddu galeessa ta'uu. Fiihi gorsa sanaan keessatti gorsa sana keessatti giddu galeessa ta'uudha malee namoota dhaggeeffatee jettee nagaadhuma kana kan namni haajaa qabu gorsa gorsuu quraana hadiisa gaditti haxaa ooluu miti. Baabul wa'azii baaba gorsa gorsuuti. Baaba gorsa gorsuun jaallatamaa ta'uuti waajiba ta'uuti. Wal iqtisaadii fi gabaab giddu galeessa ta'uu immoo gorsa sana keessatti nama afaan koo mi'aayee namoota dhaggeeffatee jettee akkanumaan xararsaan ooliin jechuudha. Anga gabaabsiiti giddu galeessa hin gabaabsiniin hin dheeressinis anga namni fahamu godhi jechuudha malee tasuma daawaan godha jedhanii anga namni isa sila yeroo ati jammartu irraanfate tokko yeroo ati irraa buutu namni isati jammarte fixe ollaalee jechuudha. Angana wayii dheeressuun hin barbaachisu. Qaala Allahu ta'aalaa rabbii wal ta'anni jedhe ud'u ilaa sabiili rabbika waami yaa nabi Muhammad id'u yaami
ilaa sabiili rabbik gara karaa rabbii keetiitti waami bilhikmati hikmaadhaan waami yaa nabi Muhammad hikmaadhaan jechuun qur'aanaan jechuudha jedhan hikmaan maal jennaan bilqur'aani qur'aanaan jechuudha yookaan immoo ay biqawli layyinin jecha lallaafaadhaan waami ilma namaa kana wal mawcidatil hasana gorsa gaarii taateen waami gorsa gaarii taateen waami jedha rabbiini gaarii waana biwaa'ilin abbaa waa'ilirraan si odeessa shaqiiq ibnu salamata shaqiiq ilma salamaarraan si odeessa duuba qaala ni jedhe shaqiiqooni kaana ibnu mas'uud ilmi mas'uud ni ta'e abdallaan ilma mas'uud ni ta'e yudhakkirunaa kan nu gorsu ta'e jedha kan nu goggorsu ta'e yookaawu kan nu yayyaadachiisu ta'e da'awaa nutti godha fi kulli kamiisin cufa torbee kamisaatiin cufa torbee kamisaatiin faqaala lahu isaan ni jedhe abdallaa ilma mas'uudiin ni jedhe rajulun gurbaan tokko yaa abaa abdirrahmaan yaa abbaa abdirrahmaan yaa abdallaa ilma mas'uudii laodittu ani nanawwee bar jedheen gurbaan tokko dhufe annaka ati dhakkartanaa nu gorsuudhan hawwe ati nu gorsuu kulla yawmin cufa guyyaatiin ati nu gorsuudhan hawwe jedheen dhufe isati torbeedhaan nu gorsaa jirtu kana ituu guyyaadhaan nu gorsiteen hawwe yaa abdallaa jedheen dhufe gurbaan tokko faqaala ni jedhe abdallaan ama haqqan dhugumallee inni dhugaadha ituun guyyaatti illee sin gorsee anaafis gaariidha isiniifis gaariidha hama haqqan jechuudha dhugaadha innahu shaaniin yamna'unii na dhorga min zaalika sanarraa na dhorgayii jedhe guyyaa zaalikaan guyyaadhaan gorsuu san guyyaadhaan sin gorsuu sanarraa na dhorga maaltu na dhorga anni akrahu an umallikum an jibbuutu na dhorga isin hifachiisuu jibbu isinin hifachiisa jechuu jibbuu kootiyyuu yoon guyyaatti isinii daawaa isinitti godhe isinin hifachiisa jechuu koo sababaanan jibbuu jechan dhiisayii jedhe wa inni ani atakhawwalukum isinin tottoohadha bilmawcizati gorsaanan isin tottoohadha kamaa kaana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam akkuma ergamaan rabbii ta'e yatakhawwalunaa kan nu tottoohatu bihaa torbee sanaan kan nu tottoohatu akkuma ergamaan rabbii ta'eniyyuu anis akka sanaatti isin tottoohachuun barbaade makaafata saamati sodaaf jecha assaamati hifachuu sodaadhaaf jecha hifatuu keessan sodaadhaaf jecha hifatuu yookaan dadhabuu keessan sodaadhaaf jechaniyyuu akkanatti isin tottoohadhai alayna nurratti jechuudha hifachuu keessan sodaadhaa jechan akkanatti isin tottoohadhai jedhe abdallaan muttafaqun alayhi bukaariin muslim yatakhawwalunaa jechuun yatacaahadunaa nu tottoohata jechuudha gabaabumatti hadiisa kanarraa wanni nuti hubannu maali jennaan daawaa gochuun namni si jaallatuun gaafati daawaa goote homa jirudha namatu na jaallate daawaan koo jaallatamaadha jettee dibbiliqqettee guyyaa muluu sa'aatii 24 namatti daawaa godhaan waliin goonaan xiqqishoodhuma godhi jechuudha salaata hundarratti ol kaatee daawaadhumaan nama hin bokossin namni waan ati keessaatti himtu wallaalaa bar rasuulluu kanatti ittiin himne waan ta'eefu qasran jiddu jireessa jechuudha وانا باليقظان أبا يقظان رانسي وديسا عمار بن ياسر عمار المياسر رضي الله عنه ما لنجبنا سلمان رافا جيسو قال نجي سمعت رسول الله اللهم صل على محمد وسلم سقل إرقم ربي تندقه يقول كان النجدو إن طول صلاة الرجل يا بودير إني صلاة قربادا وكسر قطبته قبابة قطبا قربتشادا ياي مئنة ملتودا من فقه ملتو بكم ساتي جنان ملتو بكم ساتي اي مئنة ملتودا من فقه بكم ساتي ملتودا ياي فاطلبوا فاطيلوا الصلاة جربوا فاطيلوا يا ابو ديرسا صلاة ديرسا
وأقصر قطبا قباب ساجناني قطبا قباب ساجد قرقمان ربي سبحان الله دبين جبالا كان كيس حكمات جرة رواه مسلم تديس كان وديسه نمي توكو قطبا إسا ساتي شانت تجمره أنغا ساتي سديتي نمتي قد سبحان الله غريني مو إسا ساتي جاتي جمره أنغا ساتي سديتي نمتي قد أبوكم ما إنا متي ملتو بيكم سنك أبو متي جتشو ملتو اللالو مساتي ملكون ما إنات جتشون بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ميمي فتحمت الآن قراني ما إنا جنة ثم همزة مكسورة إيغنا همزة كسر الآن قراني ما إي جنة ثم نون مشددة إيغنا نون مشددة الآن قرامي أي علامة ملتوك أجيل شوت يجود أي علامة دالة ملتوك أجيل شوت أجيل على فقه بيكم سنم تجارتي mallattoo qajeelchudha jechuudha namni gaafa dhaqee kutubaa gabaabsee salaata dheeresse jechuudha. Gaarii waan Muaawiyata ibnul Hakami Muaawiyaa ilma Hakam irraan si odeessa as-Sulamii Muaawiyaa ilma Hakam as-Sulamii irraan si odeessa radiyallahu anhu Allaan jibbana sarraa fageessu sababa dalagaa sarraa jaallatutiyya qaala ni jee duuba baynaa jidduu manuuti baynaa ana usalli jidduu manii salaatuutti jiruuni jedhala eenyu Muaawiyaa ibnul Hakamtu jedhaara gidduudhuman salaatuutti jiruun jedhe ituman salaatuutti jiruu jechuu isaatii bar odoman salaataa jiruu ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii wajjin odoman salaatuutti jiruu id axasa dingatuma ni haxxiffate jedhe ni haxxiffate rajulun gurbaan minal qawmi warmarraa ta'e wayii gurbaan warma wayiirraa ta'e wayii haxxiffate jedhe qawmii maalirraa ta'e laata qawmii warra salaataa jiru sanarra nama salaataa jinnaa wajjin salaataa jiru keessaa jedhe tokko haxxiffootti gadhiise jedhe gaafuma kana faqultu nan jedheen yarhamukallah han jedheen jedhe rabbi si haa mararfatu jedheen salaatuma keessa reefa sallamaa Muaawiyaan kun akka namni haxxiffate eebbisaa jedhame bare malee akka salaata keessa naasaamuu jedhame hin barreenni yarhamukallah han jedhe faramaanii na darbatan alqawmu ormi bi'absaarihim ijjoowwan isaaniitiin na darbatan jedhe ija isaaniitiin hunduna lallaale jedhe ummanni salaata keessa jiru dhiiroo kamitti salaate laata ija jalaan lallaalan jechuudha hundi jiraatu faqultu nan jedheen waatha kula ummayaa way yaa haana dhabuu haadha kooti waatha kula ummayaa jechuuni wayyoo isa koon dhaqagaatii koona dhabdee akka jedhan bar way yaa haana dhabuu ayyoo kooti jechuudha way yaa ana dhabuu ayyoo kooti ay ayyoon koona dhabdeegaa jedhe maa sha'anukum maal haalli keessan tanzuruuna ilayya wanni isin gara koo lallaaltanuuf hin jedhe wanni isin gara koo lallaaltanuuf maaliin jedhe salaatuma kana keessa mas na laalanii jennaan way haati koona dhabdeekaa maaf salaata keessa na lallaaltu maal haalli keessan maal sha'aniin keessan hin jedheen faja'aluu ni seenan ummanni naa wajjin jiran sun yadribuuna dhadhahuutti seenan bi'aydiihim harka isaaniitiin alaa afkhaadhihim gudeeda isaaniirra dhahuutti seenan gudeeda ofiirra dhadhaan jedhe ituma salaatanu gudeeda ofiirra jechuudha akka inni callisuufi bar gudeeda ofiirra dhadhaan jedhe falammaa ra'aytuhum aluman jara sana argu jedhe yusammituunanii na callisiisuudhaaf akkana jedhaa jiru jechuu aluman argu jedhe aluman baru jedhe laakinni garuu an ogguma sananii sakattu nan huse jedhe yeruma jarri sarbaa jaraa dhadhaanu ni jedhe bareetan huse jedhe akka jedhe na callisiisuudhaa akkana godhataa jiran falammaa sallaa ogguma salaatee ka'u rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbi aluma salaatee ka'u fabi'abii huwa wa ummi fabi'abii abbaa kiyyaafi huwa inni wa ummi haadha kootiin mata bita isaa taanu jechuudha bar haati koof abbaan isaa bakka isaa haa du'anuuti maa ra'aytu yookaa fidaa isaa haa taanu maa ra'aytu ani waan agarre jedha Muaawiyaan mu'alliman barsiisaa qablahu dura isaatii takka argeen beeku jedhe walaa ba'dahu booda isaatii illee takka argeen beeku jedhe barsiisaa akkanaa wayi subhaanallah ahsana ta'aliiman
irra gaarii barsiisaa keessatti kan nama barsiisu irra gaarii barsiisaa kan itti argeen beeku jedhe minhu isarra rasuularra kan akka isaatti nama barsiisu booda sanaatii dura sanaatii illee argeen beeku jedhe fawwallaahi rabbitti kakadhee isuma sahabaan akkanatti na xixxiixanii na nyaachuu ka'an jedhe fawwallaahi rabbitti kakadhee ergamaan rabbii immoo maa kaharanii waanan lolle jedhe walaa darabanii waanan dhaanes jedhe walaa shatamanii nan arrabsines jedhe nan lolles nan dhaanes nan arrabsines jedhe isuma salaata keessa kan rabbashe kana hunda jedhe bar qaala ni jedhe ergamaan inna haadhihi salaata gabaabseetumayyuu yaaboo salaanni kuni jedhe laa yasluh in tolu fi yaa'isii keessatti shay'uun tokkollee in tolu min kalaamin naasi haasawa namaarraa wanni tolu hin jiru innamaa hiya akkumaan isiin taate attasbiixu subhaanallah jechuudha wattakbiiru allahu akbar jechuudha waqira'atul qur'aani qur'aanuma qara'uudha malee salaata kana keessatti haasaan namaan tahuyi jedhe gad qabaabseetuma aw kamaa qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam takkaawu akka ergamaan rabbii jedhe jechuudha akka ergamaan rabbii jedhe qultu nan jedhe yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii innii an hadiisu ahadin bijaahiliyyatin hadiisu dhihoo ahadin dhihoo yerooti bijaahiliyyatin gama jaahiliyyaatii islaamummaatti dhufuun koo dhihoo yerooti dheengaddu manas dhufe dheenyu manas dhufe waqad jaa allahu bil islaami dhugumatti rabbiin immoo dhufe islaamummaadhaan wa inna minnaa nurraa tahaadhaa bar yaa ergamaa rabbiin jedheen rijaalan dhiironni yaatuunal kuhaana kani dhufanu kaahineetti nama waa humtutti nama waa raagdutti kani dhufantu jiru qaala ni jedhe ergamaan falaa taatiihim ati isaanitti hin dhufinnaan jedhe falaa taatiihim ati isaanitti hin dhufinigaa isaan jarritti dhaqan sanatti hin dhaqatinati immoo qultu nan jedheen waminnaa nurraa tahaadha rijaalun dhiironni yataxayyaruuna kan hooddatan yookaa kan hixaalaallatan qaala ni jedhe ergamaan zaaka sun jarri xaalaallatan suni jarri hooddatan suni shay'un shay'ii yajiduunahu kan isa harganuu bar fi suduuriif laphee isaanii keessatti kan laalaa jiran iyyuu xaabuufatu bar silumaa'u ixaan jaraa kun bar kan silumaa laphee jaraa keessatti jaallataa jiran buufatu falaa yasuddannahum isaanin deebisin isaanin dachaasin waan sanarraa an haajatihim haajaa isaaniirraa isaanin dachaasin ixaan isaanii sun yoo ixaan kutatanii ixaan jaraa bakka jarri dhaquu kaan hin dhaqin jaraan jedhe ixaa sanaa jedhaniin dhiisin haajaa jaraarraan deebihin sun wa'ii mitiiti jedhe ergamaan rabbi rawaahu muslim tadiisa kana odees al-takulu jechuun bidammi thaa'in musallataa thaa'ii tuqaa sadii qabuun qaraanee al-musiibatu musiibaa wal fajiicatu musiibaa rifachiiftuu taateen jedhan takula jechuun musiibaa xixiqqoodhaan jedhamti wal fajiicatu musiibaa rifachiiftuu taateen jedhamti jedhan takula jechuun waa takula jennaan musiibaa xixiqqoo nama rifachiiftuun jedhamaa jedhan maaka haran akka logaa arabaatti maaka haranii jechuun ay maana haranii waanan sodaachifne ergamaan rabbii yeroo ofitti na waamee waan barsiisu sana nan sodaachifne nan lollee jechuu isaati. Hadiisa kanarraa gabaa mootonni nuti hubannu maali jennaan namni tokko yeroo waa barsiifamuu jedhu amala ofii ittiin guddifamu itti of salphiftee waa barsiifta yeroo daawaatti gootus annama akkanaati jettee of kaabaa of gaara sanaan of gaatti nimtu of gadi qabdee wanta timaayirtu ilmii waan ta'eefuu jechuudha innis borbaratee si caaluu danda'a waan ta'eefuu akkasitti itti himta jechuudha. Gaarii oggudaa waa namaa gootullee waan Irbaad ibnu Saariyata radiyallahu anhu qaal Irbaad ilma Saariyaa irraan si odeessa rabbi sarraa jaallatu qaala ni jedhe gaarii وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نقرس جدا موعظة قرص وي وجلت كان رفت منا يسير القلوب قلبوان كان رفت كان قلبين كين يسير رفت وذرفت كانت أنقلافت
minnaa isiirraa al'uyuunu ijjoowwan keenya kan imimmaan dhangalaafte gorsa isaa gaafa sanarraa yeruma inni gorsu sana qalbiin keenya rifattee ijji keenya imimmaan dhangalaafte. Wadhakara alhadiitha raawinni dubbate hadiisa waqade sabaqa dhugumatti dabarsinee jirra bikamaalihi guutuu isaatiin dabarsinee jirra fi baabil amri baaba amrii keessatti bilmuhaafadhati ala sunnah baaba sunnaa irratti of eeguu keessatti iyyuu dabarsineerra naqannee dhidhiinnee dhufnee jirra jedha Nawawiin. Wadhakaranaa dhugumatti immoo nuuf uumamee jira nuuf odeessee jira nuuf odeeffamee wadhakarnaa nuuf odeesse jechuudha. Anna tirmidhii nuuf odeessee jira jechuudha. Qaala ni jedhe innahu hadiimni kun hadiisun hasanun sahih hadiimni kun hasanii sahiha jedhee tirmiziin nu odeessee jira. Hadiimni shakkan qabu yoo irraanfattellee wal deebi'iitii ilaalii jedha. Warra itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Warra gorsamus warra gorsuu keessaas gorsamuu keessaas qooda bareedaa argatu rabbi nu haa taasisu. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.